biyya rabaa keessa taa'e fakkeenyaaf. Oo namni hin kenna abalu kun miidiyaa irratti xiqqoon beekamaa namni isa beekaa hin kenna jedhee saamuuf maggaagaa qaratame gadi ba'amuun sirrii miti jechuudha. Sababni isaa dhukkubni kunoo kana qabamtee ragaan immoo kunoo akkasii kunoo mana ishee akkanaa geessinee oo harka namaa ta'e akkas jedhamee ragaa isa kanatu jira kanatu jira kottaatii amma kana maallaqa amma kana qabnaa amma kana nu dabalaan gargaarraa. Amma intalli tokko as keessaa kaaftee kaate hin kasaartee jetti wanti ta'e wayi aan dhukkuban dhaga'e dura hin kasaartee suuqii wayi banamee ijoolleen xalabaatii wayi yookaan kasaaraadha jedhanii ka suuqii deebisuudha. Waanuma wal keessa fiduun hin taatu jechuudha. Hin dhukkubaa hin kasaartee hin gargari. Xaba adeemsa garaa garaatti wal dhahaa. Sun ka tureeru waa isiin amma kaasteef anuu hin beeku malee sun ka tureeru. Egaa hin kasaartee sasiin jette rakkoon si kanaa jette. Sun ka tureeru maaliif amma sa'a kan akkasiin ka kasaaraa kaaftellee hin beeku sun kisaaraan ka nagaa gadhaafise anja sadi dhibamee dalagaa malee. Hawwannaan isinitti immoo. Kisaaraa gabbayee beeyin kasalee oromoo na gargaaraa jechuun danda'a. Sanii miti amma obboleessi keenya tokko maaliif akkas akka kaafte hin beeku gaafachuun dandeenya. Okay, isheen xumuradha. Amma obboleessi keenya tokko ani nageenya kana as keessa jira maatiin haadhaaf abbaa wal argitee deebitu kottaa birrii kennaa oromoo jedhanii walitti qabaa turanii obboleessa wayas keessaa kunis saamichaa jechuudha. Hanna hattuu salaattu kun hanna guddaadha kun jechuudha. Dhugaa walitti himna. Haadha birrii 1,000 tikkeettii murtee biyya galchitee 1,000 addeebitu saamichaa maggaagaa qarattee kottuuti birrii kennin jettu. Lakkin dhukkubaati galtee yaalamtuu mucaan kun oromoodha. Galtee yaalamtuu kottaati hin gargaarra. Dhukkubni immoo kana. Yookaan yoo ija namaa ta'e kunoo iji namaa akkana godhee rakkoo sii qabatamatti waan jiru. Namni madaa ofiin dhoffatu gaafa gargaaramuu jedhe. Madaa ofiin dhoffatu fakkeenyaaf maa udduun naman dhukkube namni udduu ofiin dhoffatu jechuudha. Dhukkubfannaan bakka dhukkuba isaa agarsiifatee Oromoon gargaara. Oromoon gargaara jechuudha bakka isaa agarsiifate. Malee duudaa duuchaa kanatti namni illee amma fakkeenyaaf ati namni qaama nama laala fakkeenyaaf namni inni kaan qallatee inni kaan furdatee fayyaa qaba yookaan dhukkubfataadhaan jedhamu. Fakkeenyaaf namni naa kanatti si ilaalu nama muudii qabatu amma tokko si bira teessee nyaata afaan si keessa jechuudha. Sun shoror keessummaa inni madhautu si na bira laattanii. Sirrii miti jechuudha. Akka maaliifi kaleessa adeemsa gargaarsaa balleessitan. Eegasii muudii afaan naqe awwaa akkanaa dhibamullee hin danda'u laata. Waan namni namarra deemu kana dhibamullee hin danda'u laata. Tanar dhufte sirrii ta'uu danda'a. Dhukkubni kee sirrii ta'u. Wallaahi rabbiin si qaba akkana qabu. Dhukkubni sirrii ta'uu danda'a. Dhukkubni sirrii miti jedhaan jiru. Wallaahi anamma si abaarrannaan si keessa. Rabbiin akkaalu kana qabe wallaahi si haa qaboo jedhe si keessa. Waan hin taane hin dubbatin. Aan sabaan boontuun jechuu. Utuu dhibamuu baadhee uummataafuu nama dhaabadhuu miti. Nama lifaati kiyyaan bulu malee waa akkanaan dubbatin wallaahi rabbiin akkaalu adda galgala si qabuu danda'a. Amma tu nagaan baatu laali hin beektu. Amma kushiinaa innaa deemtu asii kufuu dandeenya. Takkalleessa silbeeqaaf inni. Siyaasa kanaatti nama bakkaan ta'e waa an ta'u beekta. Ati qaaqaatta malee. Hancufnummaa ati qaatu kun tinnisi jedhee amma tinni. Yaada keessa yoo tarii waan tokko wanni kun manaan keellee seenuu danda'a. Abbaan rabbii laafis gargaara hin gargaara kaleessa illee gargaarree ammallee deemnee gargaara. Namni boruu jaartii argachuu barbaaddu namni haadha abbaa qabdu keessanii jettee gargaarta. Boroo kana qolite gargaarta. Kolfitan kun garuu itti gaarii miti. Jiini keessa jiru ija guddaadha. Doktor Imanko wata kositti maan dhaggeeffadha. Sabboon tokko dhiifama naa godhi waa tokko sitti maan. Obboleettii kooti. Sa'aatii jarri dhaggeeffadhaa waa balleessitanii kaatan. Maal balleessitanii? Sa'aatii gareen shahaadaa jarramu waa jarri ustaazonni meeqa hokkee namaa wajjin wal qabanii asii shahaadaadha asii borsaa asii waa meeqa keessa jiranu keessa sa'aatii namni meeqa shahaadaa qabataa jiru keessa ijoolleen keenya gadi baatee faallaa jara deemuun siluman taane inni kuno qalbiin ta'u tokko ilaala soba kan isin jettanu
والله أنا مونا نماني كم سي ما فانا ماني بيتو إيفا منا قداتي دانسي سندم نستسون أنا قلبي تاب سيرات إيفا ما وجود كنورا حتى أمام تيري دو باتان جوان ننجال لا توجي بيتنا أجيب بيتو غرو حتى رتين دوبر دوبر ديو غرو حتى رتين دوبر شو نرام برباچ أن أكم واركتي والله دانس چتي كابا ميرا إلالي رد دي بيلا تكا دانس كتلا لي قلبي نما چبسوما كون ما قلبين کو لافا قلبين کے لافا دوتے قبلی کا قبدی قلبی تی جننے سے میں گرے شہادت سے قرآن ویڈیو کا رکھ دے تو نگاہ بنانی قلبی نے اگنے مت اگر قبلنی یہ چوجرا ملا قلبی تو ملا رب ربنا منگل بکا کبیرا نام کا دعا کرے تو دویت بولے نام کا بارا تو نرگنے ویڈیو نے کرا لے بجرا और सीसा जो तुम आमंता सब सीसा मुझे बातें पक्के बातें कैसा आता मुबाते चलूं तो क्या चलूं मंजरा बातें थी अच्छी ताप तो क्या चलूं जरा ले दुआएं का ताप उन्हें कैसे रब्बा फैसु रब्बी से आगे चू अपने तीके इंजन खाने बोल दे योदन दहामे अगर रब्बी तेरे भी कुम्बुचोड़ा कुम मल्ला तो डांसिंग जरा सिक्जातो की मोसा सरारो तुंताने वल्लाही डुब्बी रब्बी जवाब उन्हीं के न्याबल लेसिने ब्रा नन्ही बल लेसिने जरू यार रब्बी जदी अम्मम्मो यो याला बरबाचते मना की मिया गेसु यो मुद्रा बरबाचते मन मकासा शेख बरबाचते तकरामु फला तो कोगावी बेलनी मना बातें काव सुनी इताफु वंदन देसनी वरगर गारो बरबादन गरगारानी लकिन गरगार वरतन ईसा تقدر السلام عليكم شوفوا بندي معنا اجندا اول مبارك ويه ترمبر مبارك ذلك وقوا قوت وولين دينا نمدي غري نجاو في فاول راكب دون حتى سولي رام بينا انا بربي دي وجهي كوتو تدو جان سنين غورينا دبي وني اجا تنا درو اورومو وسخالي ابسو خيستس امنتي خيستس استاذتي خفرتي ماما بيان عمل مال اباتات تبنتس كتاب دو ترسو ما خلا درو مال اشرام باي دانس تبتون ما كجيب دسي ابو فكي سوديسا كجيب ديسا خفر مرتي بوزون ديمه خفر دفي ما خوني بيجون نان كوسا ديت خو قاما سالا في جباسات رجرا بيجون قاما سالا شي قدم بابني غرغار ايو جي غرغار سي ادا اورمو ول بلا بچون درو جرت نمي دبا ولي ولو يشنتني واناني دمت زنان دليني ديكالان دلي ديكالا دلتمي غرغار تو ما كجيب دسي جرنا فكي سوديسا دا karena gara-gara jette wani gabab tu rasan interview wal baru maref mudi wala kabachu bisa wani ko barbat tagata dura godanu oromo wal nyatisu wal fitisisu wal tutesisu safuwan jiru sisu male wani takawani namni buara bu fatin jiru asi mudi wala kabachu bisa yo gara-gara tan ni gara-gara itu khara gababa asai dera ni barbat in gara-gara tan bonu tin gara-garu de mi bakabra lagi gara-gara mi yani tu chuful agenda guratani sana mas agenda beraga fidini bintu bidalti akan ambil dua rapat guru berbat itu raf kusat dah wang kuter rawa berat dah mata kain jadi kita nak saya bi oso asim finne kulis ini video kapan turun duranu mau oga fidan Nuruddin amak hijiba malay namni media khara gitu kan guja asra ultani asra bultan namni gafa baba Nuruddin wan sang gon sature in agar rejet meta kun kesana ba kurang kabat dah kakada maka jibdan agar tan video live video maturte am baba Nuruddin follow ultin kam nula ma syarat ko de kelale anu hijibina kuba kabdan tagesani amma mo